obboleeyyan tiyya erga du'a artisti gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaatiin booda haga ammaa hin rafne rafuufis yaalii godhee ture hin rafne hirriba maaltu jira jechuudha. Hirriba maaltu jira ciisanillee waan naman dhiifne jira dhiisanillee jette Oromoon. Mee sagaleen kiyya dhaga'ama? Sagaleen kiyya dhaga'ama mee natti hima? Sagaleen kiyya dhaga'ama? Sagaleen kiyya dhaga'ama mee natti hima? Hayyee ulfaadha. Hirriba maaltu jira ciisanillee waan naman dhiifne jira dhiisanillee jette Oromoon. Oromootiyya. Wareegama artiist Hacaaluutiin booda hin rafne akka dhuunfaa kiyyaatti hin rafne jechuudha. Odeeffannoon wanni biyyarra dhaga'u jirru wantoota gurraafillee dhaga'uuf namatti hin tolle hedduutu jira. Na dhageettanii? Wantoota gurraafillee dhaga'uuf namatti hin tolle hedduutu jira. Maal akka haasa'ullee hin beeku. Mataan kiyya na oowwee jira. Dhugaa Rabbi dubbachuuf wareegama artiist Hacaaluu booda hin rafne. Garuu ammoo yeroon jabduun yeroon hamtuun akkanaatun obsa barbaachisa. Obsallee dhabne anamma akka dhuunfaatti obsallee dhabeeti jira. Wanni biyyarraa dhageenyu waan gaarii miti. Intarneeta balleessanii jiranii. Garuu bilbilli daarektii bilbilli biyyatti in hojjeta. Wanni biyyarraa dhagahaa jirru waa dubbii fokkataadha jechuudha. Haati qabsaa Oromoo haati Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana of wallaaltee hospitaala Adaamaa jirti jechuudha. Hacaaluuf bootte Hacaaluun du'a gootaa du'e. Amma booda garuu Oromoo irratti maaltu dhufaa jira maaltu itti as deemaa jira. Waan jedhu irratti Oromoon yoo haasa'e irra wayyaadha. Boolli qayyaa maal jette jedhanii waan an arge osoo argitanii jette jedhan. Waan deemaa jiru osoo walitti himne mataatu nama garagalaa jechuudha. Mataatu nama garagala jechuudha. Waan deemaa jiru yoo walitti himne Oromootiyya. Intarneeta balleessanii jiranii bilbilli garuu ima hojjeta. Arbaa gugguutti nama 46 dhume. Idarraa haga sa'aatii ammaa kanatti Jimmatti gara nama 30 oliitu dhume haga sa'a ammaa kanatti waa walitti himuufuu nama qaanfachiisu jechuudha. Gootichi Oromoo Jawaar Mohammad akkuma dheengadda dubbate duuti tiyyas jiruun tiyyas Oromiyaa keessa akkuma jedhe nama gadi ta'e salphatee salphateeti namuma afaan Oromoo dubbatullee mana hidhaa keessatti poolisoota afaan Oromoo dubbattullee cinaadhaa guranii mana hidhaati jechuudha. Maakalaawii dheengadda daawwannaadhaaf bannee jedhan san maakalaawii cufnee daawwannaadhaaf banne jedhan san har'a Jawaar fi Baqqee faatu keessa jira jechuudha.
poolisootuma afaan oromoo dubbattuyyuu cinaadhaa guuranii akka sareetti kabaja namummaa irraa fudhanii tumaa jiran jechuudha. namni maqaa isaa dhahuu hin barbaanne manidhaa maakalaawii keessa እናንተ አታስፈልጉም ወደ ታችኛው ፖሊስ ጣቢያ ሂዱ jedhaniini isin ammaaf hin barbaachiftani gara waajjira poolisii gadi deemaa jedhaniini yakka garuu halkan guutuu hojjetamaa ture daawwachaa turan qorannoof kana goona jedhan Haacaaluu du'eef boonyaa miti nuti amma hadha Haacaaluu du'eef boo jirrami Haacaaluu du'eef boo jirrami amma Haacaaluu du'eef boo jira waan sitti jira boolli qayyaa waan an arge boolli qayyaa waan an arge namni hin argin jetteedhan mataan na oowwee jira akka dhuunfaa kiyyaatti anam maraadheeti jira fin beeku tarii yoona maaltu akka uumamellee hin beeynu poolisoota afaan oromoo dubbatan hunda isii Jawaar fi maakalaawii dheengadda daawwannaaf banan maakalaawii dheengadda cufne jedhanii daawwannaaf banaa godhan san hadha gooticha oromoo abbaa qeerroo gooticha oromoo obbo Baqqalaa Garbaa gooticha oromoo Hamzaa Booranaaf ittidhanii akka sareetti tumaa jiran jechuudha akka sareetti namummaa keessaa baane maal fiddaniidha kun rabbii guddaatu na arga wareegama artiist Haacaaluu eega dhagaheen booda hin rafne hirriba maaltu jira si hirriba maaltu jira ciisanillee waan naman dhiifne jira dhiisanillee jetti oromoon yeroo dubbiin jabduun isii mudatu jechuudha haati gooticha oromoo Jawaar Mohammad amma osoo isiin duuteyyuu namni beeku hin jiru namni beeku hin jiru jechuudha jireenya kiyya an akka dhuunfaatti otuu hadha biyya jiraadhe gaaza ofitti naqe dhabamee bade jechuudha hagana takka of jibbe Oromoon takka akka bara kanaa tuffatamee hin beeku irra deddeebi'ee ammallee isinitti hima boolli qayyaa waan isin jettee hin beeytani boolla qayyaa waan isin jettee hin beeye kun mammaaksa oromooti jechuudha isiniif galee waan halkan edaa ta'e qofa jechuudha yoo isinitti hime gootichi oromoo karrayyuudha ummata ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa balaaleffachuuf bahe akkuma dheengadda gaafa Jawaar Mohammad san nafxanyaan wal guurtee Adaamatti hiriira baatisan bahanii maqaa dha'uun hin barbaachisu gootichi oromoo karrayyuu tokko leelliftuu sirna nafxanyaa 8 walirra ciibsee wareegame oromooti anam
akka wareegama artiist Hacaaluu dhagahee irraa hagammaa hin rafne maaltu jira beeytanii kaansariin dhukkubni kaansarii yeroo nama qabu kaansariin bifa garagaraatti jira ka quba si qabu jira yeroo quba tokkocha kana si qabu yoo ofitti callifte gara harka guutuutti si dabra gara harka guutuutti si dabra yoo yeroo gara harka guutuu ofitti callifte gara qaama guutuutti si dabra fuula qaama kan kee guutuu fudhateeti si nyaata kaansariin du'a Hacaaluutiif bootta ati Oromoo har'a du'a Hacaaluutiif bootta du'i Hacaaluun du'a gootaa du'i Hacaaluuf bu'aamuun hin barbaachisu jechuudha. Namni tokko hafaa hin jiru. Tuffii mootummaan bilxinnaa mootummaan Abiyyi Ahmad ummata Oromootiif qabu maal fiddi ummata lakkoofsa malee bu'aa hin qabne ummata lakkoofsa malee bu'aa takka hin qabne Oromoo jedhee waan amanuuf ergamtuun sin nafxanyaa Abiyyi Ahmad Hacaaluu ajjeesuun isa hanqate warroota ija keenna ta'an sanuu warruma afaan Oromoo yu dubbatu maakalaawii dheengadda daawwannaaf banan hadda Jawaarfaatitti hidhamanii warra afaan Oromoo dubbatu hunda isaanii እናንተ በዚህን ሰዓት አታስፈልጉም እናንተ በዚህን ሰዓት አታስፈልጉም እስን የሮ አማክናት ስራ ስላለ ወደ ታችኛው ፖሊስ ጣቢያ ሂዱ ገረ ዋጅራ ፖሊሲ ገዲአኑ ትደማ ጀዳኒኒ ኩኒ ወነነማ እስኒት ሂማ ጅሩ ኩኒ waan haga yeroo kanaati jawween ammoo Jawaariif baqqeen osoo ajjeefamanii wanni nuti beeynu hin jirtu isiniif gala ኦሮሞን ቁጥር ብቻ ናቸው ልብ የላቸውም ምንም አያመጡም they are just numbers ሚሊዮን ሸንተማቲ ቁጥር ብቻ ናቸው ኡመተ ለኮፍሰ ቆፋቲ ሆማ ፊዱ ሂንደንደሃኒ ሀጫሉ አጀፍነ namticha ummato artisti ummato Oromootiif sagalee ta'u ajjeefne asirratti dhaabuu hin qabnu asirratti dhaabuu hin qabnu hoggantoota Oromoo hundayyuu ajjeefnee lafarraa fixuu qabnaa Hacaaluun baga du'e du'a gootaa du'e Oromoo tiyya Hacaaluuf hin booyna Hacaaluuf hin booyna ቁጥር ብቻ ናቸው ኡመት ለኮፍሰ ብቻ ቁጥር ብቻ ናቸው ሚሊዮን ሸንተማ ታታኒ መለ ለኮፍሰን ሃባየተኒ መለ ኡመተ ዋን ተከ ፊዱ ሚቲ jedhamne tuffatamaa jirreechuudha hanqatee Abiyyi Ahmad adda baqqee Jawaar Mohammad Hamza Borana Caaltu Takkalaa baatu namoota hedduu isinitti himure haimuan waan odeeffannoo jiru isinitti haimu rifeensa tokko kophaatti haaddatanii tokko nama duratti haaddatan jetti Oromooti haasawu anam haasawu kana keessatti emotional ta'ee jira
aaree jira gubadhee jira rifeensi kophatti ani haaddadhu hin jiru Haacaaluu du'eef boottaa mi'ati tokko si hambisaa hin jiran sababa Haacaaluu hiriira namoonni muraasni hin bahaa achi booda girgirriin ka'ee guyyaa lama booda Oromoon akkuma baratte manatti deebiti nama ammoo namoota Oromoof sagalee ta'uu danda'an kanniin dhabamsiisuu qabaadha dubartii qabsooftuu Oromoo Maakalawitti eda nama jaan gudeedantu jira naamanta Oromoo dubartii Oromoo qabsooftuu Oromoo eda Maakalawitti hidhanii dhiira ilma dhiira itti dabalan jechuudha dhiira itti dabalan eda jechuudha ilma dhiira biyya alaa kanatti gay yookaan Jarmanitti shifuli jedhaniini ilma dhiira Abiy Ahmad dhiira itti dabalchiseedha dubartii Oromootu qabsooftuu Oromootu eda nama jahan gudeedam Maakalawitti jechuudha Maakalawi Abiy cufee jedhu sanitti ilma dhiira akka isaa dhiiran gudeedame jechuudha rifeensa tokko nama duratti haaddatanii tokko ammoo kophaatti haaddatanii jette Oromoon warri amma hadha nalaalu kuni warra Oromoof quuqamu qofaa miti diina kee jira haga danda'utti of eeggannoo gochuuf yaalii godhe waan diina hin fayyan waan diina fayyadu otuu hin dubbanne irra dabruuf yaalii godhe Jawaar Faati gara gaafa mana hidhaati yoo rabbiin jara baase yoon ajjeesin jechuudha yoon ajjeesin dubbiira anarra dubbadhe tana ragaa bahuuf jiru ilma dhiiran gudeechisanedha gibra sadoom yookaan gay akka faranjiin jettuunitti ilma dhiira maaltu na guba beeytanii anamma barre wallaalli yeroo garii waa beekuu dhabuun nama fayyaddi homaan beeyture homaa quba hin qabdu nagaan teetta rabbi natti fuudheti dhimmi Oromoo dhimma kiyya jedhe hirriba dhiise hirriba maaltu jijjira otuu hirrafa jedhe hirriba hin jiru dhimmi Oromoo dhimma kiyya jedhe hirribatti dhabe harkuma kiyyaanno akka wareegama artiista Haacaaluu irraa wareegama artiista Haacaaluutiin booda hirrafne kaardii kiyya guuttadheeti eega intarneeta cufaniin boodas biyyatti hordoffii gochaa jira akka dhuunfaatti dirqamatu narra jira kaa umman wallahi billahi otuun biyya jiraadhe wareegamuuf ajjeefamuuf balleessee dhabamuuf maalin gaabbe beeytaniir maaltu na gaabbisiise beeytanii maal qaba yaa rabbii kiyya otuu bakka Haacaaluu na buufte namni yeroo gari yeroon itti du'a sodaattu jira beeytanii garuu yeroo ati jireenya itti jibbitu jira ana haadha abbaan tiyyallee lubbuun hin jiran fakkeenyaaf isiniif kaasa dubbitan haadha abbaan tiyya lubbuun hin jiran abbaa kiyya harka kiyyaan owwaale harka kiyya raddu'e abbaan kiyya takkaa garuu akka hardhaa hamilee na cabxee hin beekuan kun miira Oromoo hundaati takka akka hardhaatti hamilee na cabxee hin beeytu
wareegama artiisa caaluu erga dhagaheen booda rafuufillee yaali godhe biyya alaa tana biyya faranjii tana maaltu jira beeytanii namuu dalagachuu qaba barnoota barachuu qabda tana hundaa'u samitti ol dhahee barnoota fi dalagaa samitti ol dhaheeti otuu obboleeyyan tiyya biyyaa dhumu jiranii an sammuuta miin mana barumsaa taa'ee barumsa baradha Oromooti sammuuta miin barachuu danda'a jechuudha barin kun miir Oromoo guututii bar dubbitti isiniif deebi'a wareegama artiisa Hacaaluutiin booda akka nama aktiivistii miidiyaa hawaasatti Jarmanitti Oromoodha wal geenyee marii tokkorre mari'achaa turre hin rafne intarneetni biyyaa waan cufameef madda odeeffannoo qabnus jira biyya iddoo hunda bilbilaa ture baalee roobeen nama 250 oltu dhumeedha waraanni abiyyi eeda nama 250 ol fixan arbaa guguu seenaa lammaffaadha arbaa guguu seenaa lammaffaadha eeda daqiiqaa muraasa keessatti gara nama jajaa ajjeesanii haga ammaa gara nama dhibbaaf wayiitu dhume Harargeetti gootonni Oromoo Harargeedha biyya intarneetni hin dhufaatii arguuf teessan gootonni Oromoo Harargeedha kumaatama yoonin jedhe laala dubbii tana maaliif hin mirkaneessine beeytanii Oromoon dhugaa qabdi dhugaa irratti qabsoofna haqa qabannee deemnadha nama 600 oltu dhume Harargee keessatti halkan eedaa qofa maaltu jira hoolota 100tu jira haa jennu hoolota 100 kana nyaachuu yoo barbaadde hoolan tiksee qabaa mire hoolan tiksee qabaami tiksee sana jeefta Abiy Ahmed Hacaaluu nyaatee jira OMN maal balleesse warroonni even shakkiillee qabdan jechuudha dubbii ija Oromoo balleessuuti OMN maal balleesse Jawaar Mohammad maal balleesse Hamza Boranaa maal balleesse Baqqalaa Garbaa maal balleesse Oromooti barsila Haji Adam Saaddotu xalayaa yeroo otuu inni Jeneraal Taaddasaa bira geessuuf deemaa jiru xalayaa qabsoo diinni karatti qabe xalayaa nyaate miti fincaantu naqabeeti mana fincaanii nageessaa jedheeti xalayaa nyaate nyaatiti mana fincaanitti wanni garaa nu baate garatti nu deebitee jedhe iciti guddaadha beeka an hardha namoonni na daawwachaa jiru kuni diina ta'uu mala diinni kee jiraachuu mala warra nuti waan nuti nurratti murteessuuf qabsoon Oromoo qabsoo nama ajjeesuti qabsoos nama civil qabsoo nama nagaa ajjeesuti jedhanii warri amansiisuu barbaadu waan jiraniif haasawuma muraasa keessa waan baay'ee kasilaa isinitti mu barbaadu jira mataan akkanatti mataan kun narraa buqqa'uuf deema anamma sammuun likkii na hin jirtu maal qabootu bikkaa caalu biyyi jiraadhee wareegameedha wani na Baqqalaa Garbaa hidhaniimi intalti isaa maal balleessite boontuun maal balleessite boontuu Baqqalaa Garbaa maal balleessite hidhan intalti obbo Baqqalaa Garbaa boontuun maal goote Facebook irratti illee waa maxxansaa hin jirtu maal goote
sababa Hacaalutiif Jawaar maaliif hidhama? Caaltuu Taakkalaa Abaatu daa'ima isii waliin maaliif hidhaatti darbamte? Isiniif gala Oromoo hubattaniire girrisaaree nuti. Oromoon girrisaaree akkuma bilxiginnaan nu jettu Oromoon girrisa. Gir jennee baaneti interneetni deebuuf jijjiira ammallee waan ani isinii dhaamuu barbaadu Oromootii. Interneetni deebuuf jira. Bilxiginnaan masgida gubaa jirti. Bataskaana gubaa jirti. Qabsoon ummata Oromoo. Qabsoon ummata Oromoo. Kaayyoo qabdi. Bilxiginnaan masgida gubaa jirti. Bataskaana gubaa jirti. Kanaafi booda maal nuun jechuuf deeman qeerroo Oromootu bataskaana gubee qeerroo Oromootu masgida gubee jechuuf deeman jechuudha. Rifachuun nu hin barbaachisu. Oromootiyya wareegama artiist Hacaaluu irraa eegalee haga ammaa hin rafne emotional ta'ee haasaa ture wanta adeemamaa ture hundayyuu silaa as gubbatti gadi naqee dubbadhee natti tola. Diina fayyada malee nu hin fayyadu. Baqqee fi jawwees yoon ajjeesanii fi dhiisanii hin beeynu Oromootiyya tokkoomne yeroon nuti itti buqqaanu amma jedha. Galatooma ulfaadha.